Yoo yaa shama sitingilee gurguddaa afur tiktaaka irratti faayidaa guddaa fi akkasumas miidhallee qaban beektu. Tokkoffaa komantii hanga irratti eega tiktaaka kana banattanii namaaf barreessaa turtan eenyuuf akka barreessitan bakka tokkotti tiktaaka keessan akka walitti qabatee isiniif ta'aa jiru beektu kan akkamitti yoo beektan ofirraa balleessuu dandeessan. Lammaffaa eenyu hanga irratti sarchi gootanii tiktaaka irratti barbaadaa turtan kanallee bakka tokkotti argatu yoo barbaadan akkasumas yoo ofirraa dileet godhuu barbaadan. Sadaffaa viidiyoolee hanga irratti tiktaaka keessan irratti poostii gootan bakka tokkotti akkamitti argatuu dandeessan rakkoon adda addaa yeroo isin qunname akkamitti ofirraa gadi buusuu dandeessan. Sadaffaa histoorii eenyu akka hanga irratti daawwataa turtanii fi eenyuuf akka histoorii laayik godhaa turtan tiktaaka irratti kana afuran isin argisiisa. Sitingilee faayidaa gurguddaa qabanii fi miidhaa qaban keessaa isaan tokko jechuudha. Kan baroomsi irraa isiniif darbaa jiru chaanaala Oromaanii gama peejii Feesbuukaatiin Oxygen Media Network namoonni haaraa dhuftan yoo jiraattan follow like share subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa amma kallattii maankara baroomsaa isin dabarsa nafaana bu'a. Hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jirra akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale tiktaaka keenya keessanii seenna yeroo tokko. Tiktaaka keessan keessa eega haala kanaan seentanii profaayila keessan kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu. Sana booda muraa sadeen kanarratti kiliik gootu. Sana booda asirratti gadi buutanii setting and privacy kajettu kanarratti kiliik gootu. Sana booda haala kanaan isinii dhufa suuta jettanii akkanatti ol harkistanii gadi buutu. Sana booda jala kanatti yeroo gadi buutan activity center tajettu tana ni argattu yeroo tokkoof irratti kiliik gootu. Ni eegganna hamma inni nuu banamu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa activity center kajedhu irratti yeroo isin cuqaastan haala kanaan qabxii afur qabatee isinii dhufa watch story fi akkasumas comment story search story fi manage post visibility jedhee haala kanaan isinii dhufa jechuudha. Amma asirratti hordoftoota kiyya sirriitti hubadhaa adda baafadhaa amma tokkoffaarratti kan isin argisiisu watch story kajedhu kana history eenyu hanga har'atti akka daawwattan asiin ilaaltu jechuudha irratti cuqaasana yeroo tokkoo fi fakkeenyaaf ani jechuudha ofirraan balleessa jechuudha kuni amma ka guyyaa har'aa qofa kunu akkuma argitan jechuudha today jedha jechuudha har'a qofa jechuudha hordoftoota kiyya ifirrallee balleessuu ni dandeessan namoota as keessatti daawwatan kana hundaa bakka tokkotti ofirraa balleessuu yoo barbaadan jechuudha select bakka jedhu kana ni cuqaastu jechuudha. Sana booda haala kanaan akka isin itti raayitii gootan isin gaafata bakka tokkotti guutuu raayitii itti godhuuf jala kanatti gadi buutanii jechuudha select all watch story bakka jedhu kanarratti sanduuqa kana keessatti yeroo isin cuqaastan haala kanaan guutuun isaa ofii isaatiin raayitii itti isiniif tahaa jechuudha. Sana booda gadi buutanii jechuudha delete bakka jettu tana ni cuqaastu ammallee asirratti dileetii ni cuqaastu guutuun guututti ni bada jechuudha story keessan keessa akkuma argitan kun amma asirratti no watch story visibility nuun jedha jechuudha. Haala kanaan ofirraa balleessituu jechuudha story namaa kan hanga irratti daawwattanii laayik godhaa turtanii jechuudha. Akkasumas komentii eenyuuf akka barreessitanii fi guyyaa waliin barreessitanillee baruu yoo barbaadanillee comment story bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu. Sana booda komentiin hanga irratti isin namaa barreessitan haala kanaan isiniif bahaa jechuudha. Hordoftoota kiyya eenyuuf akka barreessitanii fi maal jettanii akka barreessitan jechuudha haala kanaan isiniif bahaa jechuudha. Kuni gaama hordoftoota kiyya kan guyyaa muraasaa qofa jechuudha kiyya keessan immoo kanarra baay'atee isinii dhufuu danda'a jechuudha. Ani guyyaa waan ofirraa qulqulleessuuf kana qofti qabatee kana qofa qabatee naaf dhufee jechuudha. Ofirraa balleessu jechuudha hordoftoota kiyya komentii makeessan kanarratti yeroo tokko fuulduratti wanti isin jala barreessitan viidiyoon isin jala barreessitan sun ni jira irratti cuqaastu jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii dhufa komentii teessan ilaaltaniituma jechuudha balleessuu dandeessan quba keessaniin akkanatti qabdanii jechuudha. Sana booda delete bakka jettu tana cuqaastanii komentii teessan guutummaan guututtu kaasuu ni dandeessanii jechuudha. Haala kanaan sirreeffattu jechuudha kan komentiillee. Eega tiktaaka kana bananne hanga har'atti eenyu sarchi goonee tiktaaka irratti barbaanne kan jedhullee sarchi story bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa waan isin ajaa'iburraa waan erga isin tiktaaka kana banattanii hanga har'atti isin maqaa namaa tiktaaka irratti sarchi gootanii barbaadan guutuu bakka tokkotti guyyallee waliin isinii fida sa'aatii sanillee fakkeenyaaf amma jechuudha tiktaakni kun tiktaakuma kiyyaa guyyaan nan sarchi godhee barbaade jechuudha akkuma argitan sa'a 7 fi akka biyya kanatti jechuudha akka biyya keenyatti sa'aatii 1 jechuudha sa'a 7 fi daqiiqaa 2 PM irratti jechuudha baatii maal keessatti sarchi godhee akka ilaale kun haala kanaan gubbarra naaf kaa jechuudha. Oktoobar guyyaa 3 jechuudha hordoftoota kiyya. Haala kanaan isinillee jechuudha fakkeenyaaf jechuudha isin kana daran isinii baay'isee fiduu danda'a. Amma asirratti maakii ooroo jedhee kaninaan barbaade zaa 6 fi daqiiqaa 50 irratti PM akkasumas bara 2022 jechuudha. Amma bara 2023 dhumarra jirra jechuudha. Haala kanaan jechuudha waan bara 2010 jechuudha yoo isin tiktaaka yeroo dheeraa fayyadamaa turtan namoota isin sarchi gootan guutuu bakka tokkotti kontrool godhee haala kanaan isiniif kaa. Fakkeenyaaf waan kana jechuudha incitii keessanilleef baay'ee gaariidha jechuudha hordoftoota kiyya. Fakkeenyaaf namoonni bilbila keessa beeku bilbila keessan akka tasaa ta'e yoo harka isaa gale jechuudha eenyu akka isin sarchi gootanii barbaadaa turtan hundaayyuu
hundayyuu ni argaa jechuudha. Kanaafuu ofirraa balleessullee yoo barbaadan select bakka jedhu kana ni cuqaastu. Guutuu bakka tokkotti balleessuuf jechuudha. Select bakka jedhu yeroo isin cuqaastan haala kanaan sanduuqni isiniif dhufa jechuudha hordoftoota kiyya. Bakka tokkotti guutuu ofirraa balleessuu yoo barbaadan asirratti select all search history bakka jedhu kana sanduuqa jira. Sanduuqa kana keessatti yeroo tokkoof cuqaastanii halluu dibduu jechuudha bakka kanatti gadi buutanii. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan hundi isaa raayitii itti isiniif ta'a jechuudha. Miliyoonni tokkollee yoo keessa jiraate haala kanaan raayitii itti isiniif ta'a. Sana booda fuul duratti delete all jedha guutuu bakka tokkotti balleessuu feetaa jedha. Asirratti delete all bakka jettu tana ni cuqaatu. Sana booda asirratti akkuma argitan amma meeqatu hanga har'atti wanti nan sarchi godhe eegan sarchi godhuu eegale jechuudha. Guyyaa 180 jechuudha. Kunoo gubbaa kanarratti dubbiftanii adda baafatuu ni dandeessanii jechuudha. Delete all search from post 180 days naan jedha jechuudha. Kana jechuun hordoftoota kiyya waan guyyaa 180 kana sarchi goote bakka tokkotti haquu barbaaddaa jedhee na gaafataa jechuudha. Kanaafuu nu balleessuuf deemna waan ta'eef jala kanatti gadi buunee delete bakka jettu tana cuqaasnee delete goonaa jechuudha guutumatti. Kun amma akkuma argitan no search history naan jedhee jira jechuudha. Haala kanaan guutuu isa ofirraa balleessuu dandeessu. Qabxii afuraffaa irratti kan isin argisiisu jechuudha waan hanga har'atti TikTok irratti post gootan akkamitti bakka tokkotti argatuu dandeessan yookaan bakka tokkotti akkamitti ofirraa delete godhuu dandeenya kan jedhuun isin argisiisa. Asirratti gadi buutu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo tokko rakkoon adda addaa nama mudatuutu malaa jechuudha. Yeroo akkasiisan jechuudha waan tokko fakkeenyaaf waan siyaasaa wal qabatu faa yoo kan dalagaa turtan taa'ee jechuudha. Hordoftoota kiyya bakka tokkotti viidiyoo keessan kana guutuu daawunlood godhuu ni dandeessan yookaan ofirraa delete godhuu ni dandeessu jechuudha. Daftaniituma as keessa galtanii maal gootan hordoftoota kiyya asumarratti cuqaastu jechuudha. Manage post bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf waan hanga har'atti isin TikTok irratti post gootan haala kanaan tartiiban isiniif fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana jechuudha yeroo rakkoon akka amma jedhee kun isin qunname jechuudha maal gootan jechuudha daftaniituma hordoftoota kiyya bakka kana keessa dhuftanii sanduuqni fuula dura isaa jira sanduuqa kanarratti raayitii gootu jechuudha. Haala kanaan guutuu isaa daftanii raayitii itti gootanii jala kanatti gadi buutanii next bakka jettu tananii cuqaastanii sana booda haala kanaan jechuudha public irraa buusuuf deemtanii jechuudha. Amma akkuma argitan kun asirratti update selected post nuun jedha jechuudha. Postii kee akka sirreessitu haaromsinuu nu gaafata jechuudha. Haaromsuu feeta jedha. Kanaafuu maal gootan jechuudha isin asirratti gadi buutanii everyone akkuma beekamu everyone irratti nama hunda arga. Friend irra yoo keessanillee namoota follower irraa qabdan qofaatu arga. Kanaafuu isin maal gootan jechuudha nama hunda biratti akka hin mul'anneef jechuudha maal gootanii onolimi bakka jedhu tanarratti cuqaastanii jechuudha. Privacy jala galchitu jechuudha. Asirratti yeroo isin cuqaastan haala kanaan isinii dhufa update gootanii jechuudha. Guutummaan guutuutu qilleensarra buuftanii jechuudha akka nama delete godhate haala kanaan sirreeffattu jechuudha. Kanallee jechuudha hordoftoota kiyya settingii akka nama hunda barbaachisu haala kanaan settingii afuran kana sirreeffatuun isinirra jiraata baruun isinirra jiraata jechuudha hordoftoota kiyya. Yeroo waa rakkatanii fi yeroo wanti rakkoon akkana isin mudate qofa viidiyoo san barbaaduuf rakkoo san ofirraa barbaaduuf fiiguu osoo hin taane otoo rakkoon akkana isinirra hin geenye jechuudha. Dursaati viidiyoo barumsaa kana ilaalaati sirreeffadhaa baraan isiniin jedha. Yeroo rakkoon akkana isinirra ga'e kallattimaan harka keessanii osoo nama hin barbaade fuula namaa hin dhaabbatiin harka keessanii sirreeffatuu dandeessan jechuudha. Barumsa bilaashaa asirraa argataa jirtan kana hordoftoota kiyya namoota baay'ee bira akka ga'uuf share gootanii yoo waliin geessan anallee ni jajjabeessatanii akkasumas hiriyoota keessanillee warreen barumsi kun bira hin geenyellee yeroo biraan geessan jechuudha. Isinillee jechuudha akka nama san barsiisetii jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu haala kanaan sirreeffatuu akka hin daganne asumaan isinitti himuu barbaada. Akkuma beekamu TikTokni settingiilee baay'ee hangana hin jedhamne of keessaa qabaa jechuudha. Kanaafuu settingii isaa tokkoon bal'inaan gara fuulduratti kan waliin barannu ta'a. Kan isinirraa eegamu chaanaala Oromoon subscribe gootanii nu hordofuu qofa jechuudha. Egaan hordoftoota kiyya kabajamoo barumsa irra isiniif qabadhee dhufelleen jalqabaa kaafnee kan hanga ammatti waliin ilaalle kana. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kan bilaasha barumsa isiniif dabarsaa jiru kana jajjabeessuuf chaanaala Oromoon subscribe godha. Chaanaalli kun chaanaala barumsaati. Subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Akkasumas viidiyoon dabalataa ofii isaatiin nama hunda bira akka isin bira ga'uuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatina. Barumsa keenyarraa bakka isiniif hin galin komentii jalatti naaf barreessaan isiniin jedha. Viidiyoo kanallee please like godhuu hin dagatina. Like godhuun keessan baay'ee ana jajjabeessa hamilee natti hora waan ta'eef like godhaan isiniin jedha baasii isiniin gaafatu sakandii muraasa isinitti fudhata hordoftoota kiyya like godhuu hin dagatina.
akkasumallee namoonni hanga irratti barumsi keenya isin jala darbe mata duree viidiyoo jedhu kana irra cuqaasuun viidiyoolee barnoota hanga irratti nu gadhiisne jechuudha. Viidiyoolee 100 oltu keessatti gadhiifamee jira. Kanaafuu akka keessan hordofuu hin dagatina. Warreen peejii Oxygen Media Network jalaan na hordoftan illee hundumti keessanuu follow godhuu hin dagatina. Galatooma warreen follow gootan illee hundi keessanuu jechuudha. Follow 23 geessanii jirtanii baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Barumsi kun gara peejii Facebook Oxygen Media Network irratti illee isiniif darba waan ta'eef hordoftoota kiyya follow godhuu hin dagatina. Bal'ina barumsa keenya argatuuf jechuudha. Watch now bakka jedhu kana cuqaastanii jechuudha. Bakka nan xiyya diimaa itti isiniif qabe kana cuqaastanii kallattii mangara YouTube irraa dhuftanii bal'inaan achirratti waan isin barbaachisu hundaayyuu baratuu ni dandeessaniin isiniin jedha. Barumsa parsantaa 15 qofa gara peejii kanaatiin argataa jirta waan ta'eef bal'inaan barumsa isin barbaachisu waan bilbila keessanii wal qabatu hundaa'u barumsa quality olaanaan full HD waraabame gara chaanala Oromaan dhuftanii argatuu ni dandeessuun isiniin jedha. Viidiyoon irraaf qopheeffadhe illee asumarratti raawwata. Viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti horaa bulaa Liibana.